ayyaana Ebla 15 sababeeffachuun seenaa jaallan qabsoo wareegamtoota jaarraa 21 keessa wareegaman yaadanna. Isaan keessaa har'a yaadachuudhaan seenaa Jaal Murataa Sabaa yookiin Hasan Zaakir isiniif dubbifna. Jaal Murataa Sabaa eenyu? Jaal Murataa Sabaa Oromoof Oromiyaaf dhugaaf wareegamuu ol kannaaf wayyuu hin jiru jechuun goota lubbuusaa sabaaf biyya isaa laatedha. Jaal Murataan kan itti dhalatee godina Jimmaa aanaa Maannaa ganda Ittisaa Guddaa jedhamtutti. Jaal Murataan abbaa isaa Zaakirii abbaa fi haadha isaa abbaa isaa Zaakir abbaa firaa fi harmee isaa aadde Aayishaa abbaa Maccaa irraa akka lakkoofsa Habashaatti bara 1990 dhalate. Jaal Murataan obbolaa 6 dubara 2 fi dhiira 3 gidduudha. Inni garuu isa sadaffaadha. Jaal Murataan maqaan isaa inni maatiin moggaaseef Hasan Murataan ammoo mooraa qabsoo keessatti kan argatedha. Jaal Murataan jireenya isaa keessatti nama seenaa guddaa hojjetaa turedha. Jaal Murataan Oromoo fi fira birattillee nama kabajaaf jaallatamaa kan turedha. Haadha isaa fi abbaa isaa akkasumas maatii isaa birattillee jaallatama guddaa kan qabudha. Jaalli kun bara jireenya isaa keessatti beelee dheebodhee jedhee namoof cinqee jiraatee miti. Akka seenaan isaa qorannetti ijoollummaadhaa kaasee nama oromummaa fi sabboonummaa qabu akka ta'e obboleessi isaa kan inni irratti dhalate kan yeroo ammaa biyya Suudaan jiraatu Ridaa Zaakir abbaa firaa waa'ee jaala kanaa naan ga'eera. Kana malees obboleessi koo gammachuu malee gaddi tokko fuula irraa hin mul'atu jedhani. Ijoollummaa irraa kaasee kubbaa miilaa taphachuu jaallata. Osuma akkasiin jiruu inni biraa dhiisee gara Kaartuum deeme. Erganachi deemee ka'ee gara kilabii kubbaa miilaa Jimmaa Abbaa Jifaaritti makamee taphataa ture. San booda bilisummaa saba isaaf barbaacha jedhee osoo mindaa guddaa argatu jaalala saba isaaf quuqama saba isaa caalchisee kubbaa hedduu jaallatu addaan ta'e. Sana malees jedhee obboleessi isaa obbo Rijaa Zaakir akka jedhanutti irreecha hora Finfinnee waggaa 150 booda irreeffatame kan bara 2019 kabajame irratti argamuudhaaf jaallan isaa nama 26 wajjin irreecha seenaa qabeessa kan irratti argamuuf lukaan magaalaa Jimmaa irraa ka'uudhaan kiiloomeetira 346 deemuun guyyaaf 4tti magaalaa Finfinnee galan. Adeemsa jaraa kana keessatti mudannoon garaagaraa isaan mudataa tures jedhaniiru. Jaal Murataan akkuma Oromoo tokko hiree cunqursaa kan isa mudate sababa quuqama Oromummaa isaaf sabboonummaa inni qabuun dararaan yeroo ijoollummaa isaa saba isaa irra gahaa turee fi bilisummaa Rabbiin ganama gonfachiise uumee qooda Oromoof laafootti shira diinaatiin garbummaa taa'e sana ofirraa mulquuf hiree Rabbi ganamaa tolchee uumee sana ofirraa dhabee waanjoo garbummaa sana cabsee ofirraa saba isaa irraa gatuuf jecha garaa isaa muratee
moggaasni maqaa qabsoo isaayyuu murannoo isaa kan wal sima. Jaal Murataan namootaa fi hiriyoota naannoo isaa jiran waliin adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo barsiisuuf qindeessuun hacuuccaa ilmaan Oromoo irra gahaa jiru arguu fi dhaga'uu waan dadhabeef imala gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti qajeelche. Akkuma hawwii isaa inni milkaa'ee leenjii waraana bilisummaa erga xumuree booda dirqama waraana bilisummaa Oromoo fudhachuun gara hojii isaa falmataa roorroo garbummaa san heddaan buqqisuu fi diina haleeluun injifannoo bubboonsaa hedduu galmeessisuu eegale. Haaluma kanaan kutaa Oromiyaa biyya dhaloota isaa Jimmaa Abbaa Jifaar irraa ka'uun imala isaa gara kutaalee Oromiyaa kanneen akka godina Iluu Abbaa Booraa, Bonnoo Beddellee, Wallagga Bahaa keessatti mandheeffachuun kaayyoo manaabee fi mala isaa milkeessaa ture. Jaal Murataan jaalleewwan isaa waliin sirna qabsoo waraana bilisummaa Oromoo gara kutaa Oromiyaalee garaagaraa keessatti hundeen lafa qabsiisuuf bakka baa'uun yookiin waraanni bilisummaa uummata Oromoo hirmaannaa hin qabnetti hawaasa naannoo sana waliin wal baruuf tokkummaa uumuuf jaalleewwan isaa waliin imala itti fufe. Akkuma yaadee milkaa'ee fi malli akkuma yaadee fi milkaa'eef imala isaa milkiin habbuuqachuu eegale. Kun osoo kanumaan jiru gaafa guyyaa tokko ji'a 4/2021 yookiin akka lakkoofsa Habashaatti gaafa guyyaa 23 ji'a 7/2013 galgala dubbiin jabduun as baatee innis akkas galgala dubbiin as baatee innis akka ture kutaadhuma dhaloota isaa godina Jimmaa aanaa Maannaa keessatti mudannoon kun mudate. Hawaasni maalummaa woboo hin beeknee fi walitti dhufeenya woboo hin qabne gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo akka ta'es asumarraa tilmaammachuun barbaachisaadha. Akka hiriyaansaa kan yeroo sana naannoo san jiru akka naan ga'etti imala isaanii irratti hawaasni naannoo sanaa eeruu qaama mootummaaf taasisuun waraanni garboonfataa mootummaa kanaa qophii dursa xumurattee haxxee hidhee akka inni eeggatu haala mijeessuufiin jaalawwan qaqqaalii Oromootaan kana wareegama lubbuu akka kaffalan taasisan. Jaalawwan Jaal Murataa waliin turan imala isaanii hanga bakka ga'umsi isaanii sanaatti ittuma fufuun osoo deemaa jiranii wanti isaan hin yaalin hin eegin isaan mudate. Waraanni diinaa yeroo hawaasaa dursee qophaa'e gidduutti of argan. Dhukaasnis baname. Isaanis osoo hin qophaa'in waan jiraniif rifaatii tokko malee waraana diinaa hedduu galaafachuun boodarra humni diinaa ittuma dabalamaa deeme. Jaal Murataan xiyyitii diinaa battala argatee sanumaan kaayyoo isaa ganamaa kudhaammatee manaa ba'e osoo hin ganin fi irraa hin maqin wareega lubbuu kaffale. Jaal Murataan godinoota garaagaraa keessatti erga injifannoo boonsaa galmeessaa ture booda wareegame. Miseensonni diinaa 9 ta'anis rasaasa isaan galaafataniiru. Jaal Murataan Oromiyaan irree waraana bilisummaa Oromoon walaboomti jechaa wareegame. Jaal Murataan Oromiyaan irree waraana bilisummaa Oromoon walaboomti jechaa wareegame. Diinni osoo lubbuun keessa jiru harka qabee maal siif wayya jennaan ani Oromoof Oromiyaaf dhugaaf wareegamuu filadheera jedhe.
Kanaafoyyuu kanaa olis hin jiru. Kanaafoyyuu kanaa olis hin jiru jedhee wareegame. Seenaan kee bara baraan ni yaadatama. Jaal Murataa Sabaa yookiin Hasan Zaakir guyyaa Ebila 15 sababeeffachuun seenaasaa kan isiniif sagaleesse ana siifan Oromoo. Egaan jaalawwan jaarraa 21ffaa waraana Koroneel Abiy Ahmadiin wareegaman akkasumas tokko jedhee kan Jaal Murataa Sabaa waan salphaatti argachuu danda'ee fi waan anis dhalattuu naannoo sanaa ta'eef eeruu koo qaburraa seenaansaa bara baraan lalisee dagaagee dhaloota akka magarsuuf laphee koof onnee koorraa onnachaa isiniif dhiyeesse. Seenessaan seenaa kanaa maatii isaa barreessaan qeerroo bilisummaa Oromoo sagaleessaan ana siifan Oromoo. Seenaan qabsaanni kufa qabsoon itti fufaa. Warroonni karaa haqaa fi dhugaa saba kanaaf jedhanii lubbuu isaanii laatan bara baraan yaadatamu. Kanaaf guyyaa har'aa sababeeffachuun seenaa Jaal Murataa yookiin Hasan Zaakir isiniif dubbiseera. Galatooma.